sinqabu still media OBS o mali EBS irratti illee akka dhiyaatuuf sagalee uummanni kun akka ta'uuf EBS irratti dhiyaatu akka qabu achirratti illee abbootiin qabeenyaa waa beeksifatu baay'ee waan jirtuuf isa kana maybe anaatu sponsora ta'ee anaatu barsiisa warra jee fudhatu jiraachuu danda'a. Waan kana anaatu godha warra jee fudhatu danda'u jira. Maalleen kophaatti taa'ee sponsora biraatillee abbootii qabeenyaa dawwalleellee ta'an meeshaan maqaa isaanii goonellee taanu akka ijoollee tana bira dhaabbatan ummata waan dhagaaniif ummanni gabbee akka sagalee taanu godhuu dandeenya jechuudha. Saniifuu maqaa isaaniitiin akka banamuuf immoo baankii sanillee gaafadhaa ummanillee sagalee ta'ee ijoolleen ijoollee mucaan kun har'a hireen ijoollee daa'immaniitu isarra kuftee jirti. Haboo saataatu eessuma saata'u isa caala ijoollee tanaaf rakkatu hin danda'u. Obboleessa caala kan obboleessa haati dhalteef caala namni biraa rakkatu hin danda'u. Mucaan kun amma xiqqaadha. Ifii isaatiifuu sila ka guddisuu qabani. Ifii isaatiifuu ka bira dhaabbachuu qabani. Ifii isaatiifuu ofitti haammatuu qaban malee mee daa'imni kun amma rabbiin gaa waan akkanarree rabbumaatu nama fida. Gaafa rabbiin fidu immoo waa malee miti gaafa rabbiin waa takka fidu. Kan uume rabbuma nus kanas boru rabbiin haadha isaa uume rabbii isa kanas fudhachuu danda'a waan ta'eef kanaafuu wanti hedduun wanti ijoollee daa'imaa kun isarratti kufti waan ta'eef mucaa kana maqaa isaatiin banamee maqaan tokko ol ka'e lammadoo hin ka'u ustaaza keenya amma maqaan akkatti har'a dubbatamee kaaliid seenaa hojjetee seenaa bara sahabaa hojjetee akkuma maqaan isaa kaaliid ta'etti waan qaalii haatii jettu qabatee deemuu turee jaanii namni hedduun miidiyaan akka Itoophiyaatti uummanni akka Itoophiyaa guututti namni sooshaal miidiyaa qabatee irraan haasawanii tokko illee hin jiru. Saniifuu mucaan kun akkuma maqaan isaa haasawamitti immoo maallaqni illee akkasitti bu'uu qabaa fi jecha jiru yaadeeti akkaawuntii maqaa isaatiin haa ta'uu kan hin je'e namoonni asirra jirtanillee yaada qabdanii mubaarakillee dhufee jira. Haasawuu kophaa kiyyatti mana kiyya ifuma mana banee ifuma haaseen fixu yaada isinii kan nagaa warri gastii gubbaa jirtanillee. Anillee makisha yaada biraan qabu yaadni kiyya kanuma ittaansee kaleediin ammoontan gaafachuu barbaadu tiktaakii qabaanni odoo tiktaakii qabaatee tiktaakii masaatiin illee dhufe yoo tiktaakiin qabaanni dammoo bilbila gara OBN illee akka inni dhaqu karaa kanaa illee duusa gargaarre kunillee gaafii tokkodha yaada biraan qabu makisha. Abdusee. Wallah haasaan hundinuu sirriidha wanti makiin jedhaa jirtu. Amma dhimma kaalid kana maalirraan geenye bu'uudha haasofneetu asirratti dhiifnee bu'uutu hin taane waan tokkorraan geenye bu'uun dirqama. Yoo as harruma asirratti haasofneetu akkana inni dhiifnee bu'aan qabaatu. Amma namni 3,400 kun otuu inni sa'aatii kanatti akkaawuntii dhuunfaa isaa jiraate haa gargaaramuu jennee akkaawuntii kana asirra finnee namni hundinuu waan danda'u namni 3,400 kun yoo birrii 1,000 godhe birrii xiqqoon dhufu. Kanaaf akkaawuntii uummanni immoo kan guutuu goomittii dubbisaatiin jira. Akkaawuntiin akka ta'e banamuu qaba. Bakka warri baankiillee seera utuu hin taane dirqama namummaatiif jecha banuufii qabu. Duraa yookiin gaafa isin ragaa mana barumsaa geessitanii dhayitan sana akkanatti vaayiraalii bahee akka Itoophiyaa guutuun irraa dubbatu. Gaafa akkanaa jarrillee dirqama banu warri akkaawuntii bananullee warri baankii jechuudha. Dirqama. Maaliif seera qofittiidhaan osoo hin taane waan amma inni keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan sirreeffamuu danda'a waan ta'eef sirreeffamee otuu dhufe maqaa ijoollee sadan kanaatiin banamee otuu dhufe baay'ee gargaarsa argachuu danda'a akkuma makiin jette. Yoo immoo amma lakkii bakka isuma amma baname kana qofitti irratti dhiisnaa jedhame akkuma makiin jette namni sila 1,000 niyyatee gargaaruu barbaadu birruma 100 natti haa ba'u qofitti galcha. Wama xixiqqoo wayii jiramti. Ijoollee fillee waa tokko gochuu hin danda'u warri gargaarullee waan niyyatan sana gochuu hin danda'an jechuudha. Namni makuma abbaa gargaaramu sanaa barbaada namni gaafa nama gargaaru. Kanaaf waan kana nama sirriitti waan kana warra baankii keessaas ta'uu itti dhiyaatan yoo jiraatan nama isin gargaaruu danda'u. Ni qabdu nama isinii dawwalee immoo waan kana irratti yaada isinii kenna. Miidiyaan isinii dawwale yoo jira karaa miidiyaa ofiitti isin dhiyeessee waan kana isin gargaaruudhaaf
miidiyaa gammadaa olaanaa amma baay'ee Itoophiyaa keessatti waan akkanaa kanarratti dhiyeessee gaafiif deebii godhe akka gargaaramullee ni godha. Jarra akkasii kun isiniin dawwallee ammallee namni waan akkanaas hin gaafatee sirriitti isin hordofaa jira. Warruma keessaa yookiin dadawwalee dhiisumoo abbootiin qabeenyaa isinii dawwalan jiru. Maaltu deemaa jirame waan kanarratti? Ammallee maal godhu qabdaa siite Kaalid dhimmi kan kee booda namni maqaa keessi kaasu hin jiru. Sauma maqaan kan kee obboleessa kiyya. Sauma maqaan kan kee akkana keetti dhimme wallahi waa hedduudha ijoollee lama sanuu lama siitu guddisaa. Kanaafuu tiktaakii ana kiyama yaada mataa kiyyatti gaa'is yoon dogongorellee dogongorteen anjaa hin sodaatin ashii dogongoruu hin danda'an ilma namaati. Ustaazillee yoon dogongorteen anjaa ilma namaati. Maybe beektuu ta'eeti miti kan asirra ta'e. Kanaafuu ana akka yaada maakitti namni dhufee viidiyoo sirraa shaqqalatu hin qabu. Hundi dhufee viidiyoo xiqqaanis guddaanis maqaa keetiin fooloo guddifatu hin qabu. Namni hedduu Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mubee. Fixadhuu naa kenni. Ayyee siifin kan namu bee keenya mangistii. Amma namni hedduun dhufee viidiyoo si waraabeetuma fooloo fi laayikii itti shaqqalataa jira jechuudha. Irra guddaan kasii yaade nuti wal beena. Kasiif yaade muraasa malee irra guddaan si shaqqalataa jira. Ati madaa keetiin akka namni si shaqqalatu godhuun qabdu shi. Madaa keetii irratti dhaabbatanii akka si shaqqalatan godhuun qabdu. Yoo danda'an bika guddatti akka ol si baasan. Miidiyaa guddaa irratti akka si ol si baasan. Ani rakkoon ijoollee tana guddisuu, ijoollee tana barsiisuun anarra jirti. Dubbaddu ati daa'ima waan tateef ofirraa dubbachuu wallaaluu dandeessa. Haati teenya erga akiramte osoo na akiramiin dura abbaan keenyis nu gargaaruun ture bultii biraa jaarratee jira. Ijoollee tana anaatu guddisaa. Ijoolleen tun na harkarra buutee jirti. Firri nu gargaaru hin jiru. Haadha takkittii qabna. Haati takkittii qabnu akkuma ati waanuma ati naan jettee irra dhaabbadheen dubbatu tura. Haati nuti takkittii hin qabnullee shaqaxa. Wayii gurgurtee nu guddisuu turte. Wanti hundi anarratti deebi'ee jira. Na gargaara akka uummata Itoophiyaa guututti afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin viidiyoo takka dalagi na gargaara. Miidiyaa guddaa tokko irratti illee rakkoon kiyya akka dubbadhuun barbaadaa jira. Nuti immoo maal goona? EBS irratti akka ati baasu goonaa jechuudha. Dhugaadha. Amma Ministeer Abinnatii warri biyya keessa nama gargaaran Maaster Abinnat kun faayoo viidiyoon kun bira gahee. Amma Maaster Abinnatitti illee itti himuu deemna. Nama Maaster Abinnatii Gammadaa Shoo hunda isaaniitu akka ol si baasanii dhimmi kan kee sadarkaa harkateetti maaliif jennaan ati har'a wanti ati goote dhalootni booru akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman godhaa jirta. Dhalootni gaafa haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajamuu danda'an ustaazota illee kabajuu danda'an manguddoo gurguddoo kabajuu danda'an hayyuu kabajuu danda'an haadha siinqee kabajuu danda'an abbootii gadaa kabajuu danda'an ollaa kabajuu danda'an gaafa haadha isaaniitti qaalii haadha isaanii kabaja namni haadha qaalii haadhaa hin goone biyyaafis ofiifis ollaafis ta'uu hin danda'u. Dhaloota waan gaarii irratti guddatu kana akka dhalootni biraatilleen akka Kaalidiin ta'a. Anis haadha kiyyaaf ajajamuu qaba. Haadha isaa duuteef qaalii isaa kabajee haadha tiyyata jirtu sanaafuu anuu maaliin godhe waan ja'amutu gaaffii namatti ta'a jechuudha. Singalee seenaa hojjetee jira mucaan kun. Kanaafuu mucaan kun sadarkaa guddaarratti ol bahee namni hundi akka amarraa dubbatemetti gargaaruu qaba waan ta'eef maqaan akkaawuntii isaatiin haa banamu. Mee Mubaarak waan jettu qabaattee carraa siifannee jira. Maal itti yaada kiyyarratti? Mubaarak. Yoon dogongorellee na of galchaa. Mubaarak Musammaa ni jirtaa? Jira, nuti raadheen iyyaa jira. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bishaan dhugaa dubbadhu. Ummata keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Ani wama lamaan dubbadha. Inni tokkoffaanii yaanni ati jette akkaawuntii isaa maqaa isaatiin osoo baname moora. Akkana jechuun immoo akkaawuntiin baname sirrii miti. Akkaawuntiin akkitti baname sirrii miti jechuun miti. Akkaawuntiin baname akkaawuntii namoota gurguddaa namoota kabajamooti. Namni gargaara eeyyee gargaara achirrattis gargaara. Gargaaru. Garuu akka nama muuxannoo gargaarsaa kana beeku tokkotti
Akkaawuntii abbaa dhimmaa yoo ta'e immoo more of gadhiiseeti irratti gargaara. Waliin arginee beennaa waliin beennaa kanaan duras waan ta'aa dhufe jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii mucaa utuu ta'e caalaatti